Nagaan bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu kabajamtoota daawwattoota Oromoo FM odeeffannoo oolmaa sharafaa gabaa gurraachaa baankiiwwanii fi baankii daldala Itoophiyaa qabannee isin dhufnee jira. Amma dhumaatti hojiin ta'a subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas yaada qabdan koomentii nuuf barreessaa. Gara odeeffannoo guyyaa irratti daballa. Guyyaa irraa January 4 gabaa gurraacha irratti doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 143 saantii 36 yommuu sharafamu. Baankiiwwan keessaa baankiin Tsahaay doolaara Ameerikaa qarshii 125 saantii 95 gatii olaanaadhaan sharafaa jira. Baankiin daldalaa qarshii 123 saantii 59 sharafaa jira. Yuuroon tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 148 saantii 8 yommuu sharafamu. Baankiiwwan keessaa baankiin Innaat gatii olaanaadhaan qarshii 135 saantii 94 sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 129 saantii 24 sharafaa jira. Swiss frankiin tokko qarshii 158 saantima 20 yommuu sharafamu. Baankiiwwan keessaa gabaa gurraacha irratti jechuudha. Baankiiwwan keessaa immoo baankiin Birhaan qarshii 139 saantima 24 sharafaa jira. Baankiin daldalaa qarshii 136 saantii 5 sharafaa jira. Dirhamni Dubaay tokko qarshii 39 saantima 13 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Baankiiwwan keessaa baankiin Tsahaay qarshii 33 saantima 98 yommuu gatii olaanaadhaan yommuu sharafu. Baankiin daldalaa qarshii 33 saantima 65 sharafaa jira. Riyaalli Saawudii tokko qarshii 38 saantima 26 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu. Baankiiwwan keessaa baankiin Amaaraa qarshii 33 saantima 19 gatii olaanaadhaan sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 33 sharafaa jira. Dirhamni Kuwait tokko qarshii 465 saantima 66 yommuu sharafamu. Baankiiwwan keessaa baankiin Oromiyaa qarshii 404 saantima 66 sharafaa jira. Gatii olaanaadhaan jechuudha. Baankiin daldalaa immoo qarshii 394 saantima 13 sharafaa jira. Itti aansuudhaan Swedish Krona tokko qarshii 12 saantima 92 yommuu sharafamu. Baankiiwwan keessaa baankiin Wagaagin gatii olaanaadhaan qarshii 11 saantima 50 yommuu sharafu. Baankiin daldalaa qarshii 11 saantii 2 sharafaa jira. Itti aansuudhaan doolaarri Kaanaadaa tokko qarshii 99 saantii 30 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu. Baankiiwwan keessaa baankiin Amaaraa qarshii 88 saantii 84 sharafaa jira. Gatii olaanaadhaan jechuudha. Baankiin daldalaa immoo qarshii 86 saantii 8 sharafaa jira. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko qarshii 89 saantii 30 gabaa gurraacha irratti qarshii 81 saantii 1 Baankii Abbaay gatii olaanaadhaan yommuu sharafu. Baankiin daldalaa immoo qarshii 78 saantii 15 sharafaa jira. Paawundiin tokko qarshii 178 saantii 44 yommuu sharafamu. Baankiiwwan keessaa baankiin Amaaraa qarshii 157 saantii 48 yommuu sharafu. Baankiin daldalaa qarshii 152 saantii 48 sharafaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya itti fufna subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Yaada qabdan koomentii irratti nu barreessaa. Chaayinaawwaniin tokko qarshii 19 saantii 60 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu. Baankiiwwan keessaa baankiin Innaat qarshii 17 saantii 10 baankiin daldalaa immoo qarshii 16 saantii 62 sharafaa jira. Oman Riyaaliin tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 373 saantii 20 sharafamaa jira. Joordaan Diinaariin tokko qarshii 202 saantii 20 sharafamaa jira. Dirhamni Baariin tokko qarshii 381 saantii 41 sharafamaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya oolmaa sharafaa guyyaa irraa kana fakkaata. Waan hojiin turtaniif galatoomaa. Subscribe gochuun dagatinaa.